dhamaa'a carraan kun akkasiin darbe yoo xiqqaate guyyaatti doolaara hanganaa ol hojjettanii ooltu jechuudha. Akkamitti immoo maallaqa hojjechuu akka dandeessan asittan agarsiisa. YouTube kana share walii godhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessan hundayyuu subscribe godhisaa. Sirna malee gaafii jajjabaa gaafachaa turtanii kallattumaan gara galmeetti deemna jechaadha. Galmee yeroo galmuuf yeroo jalqabaa as dhufna jechaadha. Isin kallattumaan liinkii teelegiraama keessatti hidhanii iddoo kana dhufuu dandeessu. An garuu iddoo kana dhufee liinkicha san koppii godheen jira waan ta'eef iddoo kanatti paste godha. Ergan paste godhee naa fida, galmee naa fida jechaadha. Amma walumaan galmoofne ilaalla jechaadha. Obsaan hordofa. Fuula kana fida jechaadha. Fuula kana erga inni isinii fideen booda imeelii keessan isa sirrii, isa yaadattan, isa paaspoortii isaa beektan fidanii itti galchitu jechuudha. Ani imeelii koo nan qaba. Imeelii koo isa kana osoo hin taane imeelii biraan fayyadama waan ta'eef haaraa galmaa isinitti agarsiisuudhaaf isa kana fayyadamee dhufee imeelii koo koppii godha jechaadha. Imeelii koo kanaan galmaa'uu barbaadan imeelii kana galmaa'uu barbaada jechaadha. Imeelii kana ergan koppii godheen booddee gara iddoo galmee tan dhaqa jechaadha. Nafaana bu'aa. Tolee kabajamtoota imeelii keenya koppii gooneerra achi booda gara iddoo galmee keenya jalqaba turreetti deemna jechaadha. Iddoo kana dhufna. Iddoo kana erga dhufnee iddoo imeelii kanatti imeelii keenya galchina jechaadha. Imeelii keenya kunoo galchineera. Akkuma argitan maqaa asitti maqaa keessan galchaadha. Maqaa kiyya amma ani guddataa jedheen galchaa. Kunooti akkuma argaa kana login neemii keessan hin dagatinaa. Login neemii dagachuu hin qabdanii. Login neemii dagattanii taanaan deebitanii seenuu hin dandeechan. Login neemii asitti guddataa maqaa keessan guutuu barreessaa. Guddataa namoo jenna. Asitti login keessan guddataa kiyya waan ta'eef ani guddataan jedhee galchaa. Isin hordofaa keessan akkasii ta'utti hin dagatinaa. Akkamitti akka barreessan hin dagatinaa. Paaspoortii galchaa jedha. Paaspoortii keessan galchitanii ani paaspoortii kiyyan galchaa. Isinillee paaspoortii keessan galchitu jechaadha. Akkas jedheen galchaa. Sorry. Akkas jedheen galchee jechaadha paaspoortiidha. Achi booda bilbila keessan karaa teelegiraamaatti immoo karaa qabsiraa qunnamuudha. Teelegiraamaan godha. Achi booda iddoo kanatti peeyimenti meetidii peepaal jedhamu, weeb manii jedhamu, faaksii jedhamu, biitkoyinii kan barbaadu jedha. Biyya keenya keessatti filatamaan isa kana baank tiraansfarii kana. Weeb manii maal peepaalii kunneen ni fayyada garuu baankii kana fayyadamuu dandeessu. Irra caalaa garuu isa kana akka ta'u sin gorsa. Mi'aan isa godhee ilaala jechaadha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanatti galchaa. Duuba sagal pilaas jedhaa ka'a. Pilaas 25 tokko jedhaa ka'a. Tokko jedheen galchaara. Galcheen jira jechaadha kabajamtoota. Kaza iddoo sanatti raayit erga godhee booda saayin aappiin jedha jechaadha. Warra kanatti galmooftanii isinii fiduu hin jiru. Isa akkanaa kana isinii fide jechaadha. Seef jedhattan tana. Achi booda open your inbox kan jedhu kan open jettu jechaadha. Open erga jettanii kallattumaan gara imeelii keessanii dhaqeessanii bana jechaadha. Imeelii keessan keessa erga dhuftaniin booda obsaan eeggattu jechaadha. Obsaan eeggattu daqiiqaa muraasa haga isiniif ergamutti jechaadha. Koodiin isaanii as keessan imeelii keessan hin eedduu jechaadha. In ergamoo obsineet eeggannaa. Yeroo galmoofne eessatti galmoofne akka jirrullee kallattumaan dhaqnee wajjin ilaalla. Tolee obsaan eegaa. Refresh gochaatuma ilaaltu jechaadha. Imeeliin kun isinii dhufutti confirmation koodiin kun aga isinii dhufutti verify ta'uu hin danda'u jechaadha.
isa kana eeggatanii verify ittiin gootu jechaadha. Yeroo inni isinii dhufe verify gootu hanga ammaan dhufne kunoo amma nu dhufee jira jechaadha. Isa kana isa mallattoo diimaa qabdu tan jechaadha. Erga ishiin nu dhufteen booda wanti nu goonu irratti kilik goonee kilik erga gooneen booda confirm jenna jechaadha. Iddoo tana murteessaan ishee tan erga confirm gooneen booda kallattumaan nuuf banama jechaadha. Kunoo asitti nuuf banamee jira. Kunoo akkuma mul'achaa jiru kana paaspoortii maqaa keetii fi paaspoortii galcheedha. Kunoo argaa jirtu maqaa reefu ittiin banee fi paaspoorticha galchaan jira jechaadha. Achi booda sign in jedhee tanan laala jechaadha. Kabajamtoota keenya seera nuu banee jira. Sign in ergan jedheen booda fuula kana fakkaatu naa banee jira. Hundi keessaniyyuu warri galmoofta fuula kana fakkaatu qabaachuu qabdu jechaadha. Fuula kana fakkaatu qabaachuu qabdu. Akkuma argartan fuula kana fakkaatu qabaachuu qabdu. Iddoo kanatti kun akkuma argartan guddataadha. Baalaansiin kiyya 00dha. Iddoo kanatti kun akkuma argartan guddataadha. Baalaansiin kiyya 00dha. Homaa hin qabu jechuudha. Achi booda viidiyoo kanatti aansinee viidiyoo akkamitti immoo maallaqa hojjechuu akka dandeessan asitti agarsiisa. YouTube kana share walii godhaa. Subscribe godhaa. Hiriyoota keessan hundayyuu subscribe goosisaa. Sirnaan hordofaa jedha. Galatoomaa itti aansee gaafii qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Gaafii keessan laallee haala itti aanu waliin isiniif deebisna jechaadha. Amma itti aansinee wanti nu goonu ani amma isin hordofa jechaadha. Iddoo kana dhufeen log out jedhee isa amma irratti galmaa'ee jiru kana keessa dhaqee maqaa keenya laala jechaadha. Maqaa warra galmaa'ee ani jechaadha. Anatu isin hordofa waan ta'eef achirraan dhufee maqaa isinii laala jechaadha. Maqaan keessan achirra jiramoo hin jiru kan jedhu achirra isinii laalaan. Amma guddataadha kan amma galmaa'ee warri galmaa'ee hundinuu warri seeraan galmaa'ee loogiin jedhee isin danda'u maqaan isaa asitti dhufa jechaadha. Walumaan ilaalla. Kunoo akkuma argartan naannoo asirratti galmaa'ee asirra baalaansiin hin jira. Baalaansiin aga tokko hin jira jechaadha. Garuu ganaadha hin geeffamu waan ta'eef waliin hojjenna yeroo itti aanu akkamitti akka baalaansiin hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Amma iddoo kana warra galmaa'an ilaalla jechaadha. Kunoo abbaan kana galmaa'eera irra gadeen kun akkanumatti galmaa'eera lakkoofsa tokkorra kan jiru lakkoofsa lamarras kan jiru maqaa keessan laaluu dandeessan akkatti galmaa'eera lakkoofsa keessanii lakkoofsa sadiirra akkasumatti galmaa'ee jira lakkoofsi afur galmaa'eera lakkoofsi shanirra kan jiru akkasitti galmaa'eera eebbaa 1 2 3 amaanikoo maal jedha galmaa'eera ABCDdha innas guddataa kunoo asitti jira jechaadha. Galmaa'ee guddisaa gubbaarra jira jechaadha. Jirraadha kunniin kun warra galmaa'ee jiru never give up jedha. Oromiyaa jedha irratti taadalaadha. Kunniin galmaa'ee warra jiru jechaadha. Isinillee ammoo tana itti hirmaadhaa galmaa'aa carraan kun akka isiniin darbe yoo xiqqaate guyyaatti doolaara hanganaa ol hojjettanii ooltu jechaadha. Akkuma kiyya kanaafuu hundi keessanuu jabaadhaa jecha gaafii yoo qabaattan koomentii godhaati waliin hordofnee itti deebine jechaadha. Ulfaadhaa. Like share godhaa. Linkii description box jala isin keenya irraa karaa sangalaa galmaa'aa kanarraa fi YouTube keenya share gochuu hin dagatinaa. Warroonni galmooftan hojii hojjechuu akkamitti akka eegaluu qabdan viidiyoo itti aanu isiniifan hojjedhaa. YouTube kana subscribe share gochuu hin dagatinaa. Isinis bu'aa guddaa argattu waan ta'eef isin fayyada uummata keenya fayyada waan ta'eef share waliif godhaa. Waliif qoodaa hiriyoonni keessan akka galmeessisan taasisaa. Turtii gaarii jabaadhaa.